خنو لا مني لا مغارجة هاريت فيني مني من منستيرا فكاتا ها حالين تي يخنو لا فايزا في سبون تيغا هردفتو تافي قبل تو يخنو كان من تلچو جيراني مني كاكو مغرتن من دراني ربري دادا خنو اسام مغارجة هم تي جيراني خنو ستارة تنيني كافان ورمت نو توني فايزا دا توني سبون تودا هلو السلام عليكم هردفتوتا في خبجمتوتا كينيا هردفتوتا كينيا خبجمتوتا أكم نجاجرتني فيا قبضني هم أران تناجل تجيتوب منا قديسة ودي منا إراك رفتي جرو ها منا الرابع سيجا جرو بكتم ما تتناكبا يرو فدانسي كريسا يرو فداني تسباسني لا دلي قرتن كنن دي المان أورمو تور رئيسا غرغارو داف ميشا ولينغورو فور من لاليفي إساف كريسة جتشودا ما شاء الله جروبا كتوما تدول برا دابنهم تورمو نيمان كيسو ولينجرتو لا نو إنني سكنا فراشة بعد تاجر لا تجتشو جتشو إسا نبيتن هردتو تخياتي خبجمتو تخيا كالي كنو لكن أكو بكا بعد دتشين هيدو ركور رجرا أما خرمنا إني منا هارة كريفتي جبسان تمشى غورو دينا لا جامن تلمشى تنان غورنا تنان هنغورم نجنا دا دبابة هنجم خفلما وني جرون يمن جرون بكتوما هيدورا كيسادا إرجع بلتي كبشني أول جندنا ما أول رتي ميشا غورته هيدو جامي هيدو ركوب ميك أبودر رخان من أركنه من سنو أورمو فين كريسينو سومالي فين كريسينو نجتشا جتشودا ها خدامي كتي مالك أبودان كريسينه في الحمد لله من إسافتهم أركت جتشودا الحمد لله لا شبابك إن ربي نفارس ربي مريسان هذا رئيس قوة إنسان هابوتو أتوقع إيش أقول لك مشهور إنه لا مشى ما قرر جرور دفتوتا في خبجمتوتا خيك أكالي جروبي أنا ما تناكبقى بيو في خيسة بيتين بيت دلنا خيسة سلاجر عن الرخ أكنا هندن تانو أما منا إسامنا هارس نديم ودافي قبّا وجرا نتيري لا إيرانو نلا ولك أمامنا إسا غرغارو داف مشاو جول غورو كغورو دجرا جتشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تفردتو خيا الرمن الرانا باسني تيم ميشا في أدي خرا منا جيرة تفديما منا خيري ربنا فاقدو تاكناتي ميشاتي يان ديمو جرا خنو هارا خنرا قدانو فين ديما أرمنا ترورسي ميشا آلقت نافچاسي تاكناتي هنگت مراتي نفانا تراني سنجا باي باي لغا هردفتو تافي كبجمتو تخيا خرا ديمو جرا ميشاتي يفينيتي خرا ganda jijjiirra chuuf deema abbaa manaatii hojii wallollee abbaa manaan irraa kireeffatee akkasi gaa biiti namaa biyyuma namaati kafna godhine ammaan tana ijoolleen naa wajjiin fiitee karaa naa wajjiin deemaa jirti egaa hordoftoota kiyya kunoo yaa gartan laa ijoolleen meeshaa naa fiitee deemaa jirti اللي مشانا في هذه مجرتو خنو أكما قرتن خنو لا سوا خنو سواتني نجرا في 5000 في تسويق اشتهر هيك هرمس ولا خمسة تخيّر 5000 بيجانا ما منا جارني كمنو والله دخل والله هيك دكاناتي خنو هرادي ما جرا هلكني وقتين تون أكما قرتن خنو جوازا جاني بكتنا بكجولة تنيا تجوب التسن agartanii mi jawaaza janii bakka ifaan kun irraayifu asitti ijoolleen teenya namni 500 asirratti nurraa gubate diini sanis ilbaanii as malan duraa hafe egaa biyya namaa keessa roorroo adda addaatiin cunqurfamnee hafnee rakkannee jiraachaa jirra akkumatti jiraatanii jiruudha kunoo hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya
mee manaan itti galus gaa manni kanarra bareedaadha mana waan biraa fakkaatuun kireesse hanga xumuraatti nu faana tura manaas isin wanna jaa kunoo daawwadha. Egaa nabi Mo'ilud kabajuuf ifaan caffeen isin gartan kun Mo'iludaa fi kabajaa baanii karaan hundi ifaa kana qaba. Egaa Mo'iluda akkuma beektan biyya kabajuu jira biyyan kabanyee jira. Akkuma gartan gaayyaman tana fakkaatti. Egaa akkuma gartan laala nabi Mo'ilud kabajanii ifaan magaalaa guutuu ifaa kanaan balleessanii jiranii. Guyyaa nabiin keenya dhalate sallallahu alaihi wasallam guyyaa san kabaju jira. Ati gaa magaalaa Yaman guututti immoo ifaa caffee kanaan dhukkufamtee jirti. Tana fakkaatti halkanii keessaan deemu jira. Gandaan amata kunan keessa galee keessaan jijjiirachaa deemu jira laala. Funtuqa laala immoo inni kuni biyya teenya maal jedhaniin gaa hoteela jedhaniin funtuqa jedhaniin afaan Arabaatti. Akkuma gartan kana fakkaata bileeyyan kiyya hordoftoota kiyya waniin isin dhaabateef rakkoo adda addaa manarraa naga darbanii meeshaa ala guuradhee namarra guuradhee akkasitti as ture. Har'aan tana mana harkadhee mana bareedaa waan biraa fakkaattu manni addunyaa faayidaan qabu silaa'u mana akiraa rabbiin waa fa'aa tolchu. Takka naati hordoftoota kiyya hanga mana galuu nafaana turaan isiniin jaa baay baay isiniin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota keenyaa fi kabajamtoota keenya qaqqaalii ilaal meeshaat dachee tiyuub meeshaa isaati meeshaan harkaa jirtan shabaabni babbareedaa xixiqqashoon tun hundi warra meeshaa nu gargaaree agartan kun hundi Yamaniidha warra wajji jiraachuu jiruuf jireenya warra meeshaan wajji guure laal hundi isaanii. حقي وحدي على الكرسي وجعل السلامة احنا بالدفق اكمل الفيديو اقعيال الحرم mana hatta mana kireeffannallee hagga ummataan nu garagalee mana kireeffannallee wallaallellaal manni wal fakkaata biyya namaa tana mana adden beekanii akkasi ijoolleen ifirraa hanga mana meeshaa guurree irraa wanni eenyu tasgabbeenuutitti ijoolleen akkanuma ofirraa taphachuu jirti. Hundinuu shabaabni keenya shabaaba Oromooti ijoollee Yaman keessa dhalattee daa'imni babbareedaan agartan kun isa gargaaranii isa hojii meeshaa warra guuruu jiru guutuun isaanii. ديما ايوه سينا يا قارت تخمجو تخيا كلهم اخينا جو كانديني بتقل كندخنا كنو إماران تقل لالتانا ماني خي كنو علانس خنا فكاتا أسمي شابو سيانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تهردفتو تخيا كم جيتا نجا فيادا ركدي أرانتنا منا بريدا أركدي منا خدور بريدو خجايبا أركوف تيسن أكاسيتي فايزا دا أسبونتو تندرانا جترو تسن إساني وجين كنو رفني بكتا كتكونو أما منا ناتول تجراني إيجا مني خياس وان فكاتو سنين دا وجيسا خنو ميشا ناتول تجراني حمد مراد نفانا ترى. خنو لا مني لا مغارة جهارات فيني مني منا منستيرا فكاتا ها حالين تيجي خنو لا فايزا في سبونتو إيجا وردفتو تافي كبيرتو خنو كان منا تلشوا جيراني مني كأكو مغرتن منا دراني ربري دادا خنو
isaan magaalaa hunda hidhuu jiranii kunoo sataaraa ittanii ni afaan oromootti yoo tuni faayizaadha tuni sabboontuudha egaa manni maal fakkaata jettan kun olaal balaaxaan isaatu namaaf ga'a meeshaa guuruu jirra egaa kunoo hordoftoota fayyadamtoota manni waan biraa fakkaata alhamdulillah rakkata malee wittiin bankunoo meeshaa tottol jirra kuni doolaaba egaa akkuma gartan kunoo laal kunoo kasireeti kuni doolaaba kaani manni kiyya kana fakkaata kadurirra kanaaf bareeda alhamdulillah mana bareedaarra manni duraanillee kana ga'uu baatu kanaa irra bareeda akkuma gartan istiidiyoo ofirraa qaba istiidiyoon isaa tana fakkaatti egaa hordoftoota kabajamtoota kiyya waa hunda akkuma gartan mana qaalittiin kireessee manni kaa addunyaatii miti kaakiraa wayyaa kaakiraa rabbi nu haa bareechu egaa mana akiraa rabbi nu haa tolchu kun olaa faayizaan akkana tolchitii ni beeytan gaa'ii faayizaa kun olaal akkanaatti afata tolchu jiranii egaa maalii dadhabdanii? Dadarkaa guyyaa lama guutuudhaatti jira akkamitti hin dadhabde? Manni egaa ifaan isarra jiru ifa ajaa'ibaatii kunoo jalaa gubbaa maashaallah ka duraanirra bareedaadha egaa hordoftoota hojjettoota kiyya ijoolleen tiyya na jalaa nafne akkuma gartan kunoo egaa manni kana fakkaata laalaa ifaa as keessaa gayyaa'u maashaallah dhugaa dubbachuuf mana akkanaa takkaa galeen beeku manumaan osoo yuutuub hin dalayne galu sanuma keessatti yuutuub eegalee ammaan kareeffadhee mana warra yuutuub irraa fakkaatu warri yuutuub mana babbareedaa isaanii na biraa qaba har'a kun waanis bareedaa kareeffadhee sissiqaa goobanaa mi'ee sissiqaa goobanaa kunoo nutis keessaa baanee jijjiirree mannillee mana namaa ta'u hangaan keessa jirutti manuma kiyyaa nutis ni ijaarrannaa egaa fayyaati agaa hin fatinaati. Haasha sabboontu maqaa lama qabda gaa'e kaniis hamuun hin wallaale. Sabboontu jiha. Sabboontu dhee sabboontu mun dhugaa sanii laalamma kuni bakki tun istiidiyoodha mana gana haasawaa adda addaa qabadhee isinii dhufa waa hedduu takka eegaa hordoftoota hojjettoota kiyya haadha manaatis waa faayizaa taate waa tabiraallee taate waa sabboontuu taate akkana kunoo laal manni kana fakkaata hattaa hammaamni isaa yookaas maal jettanii sagaraa jettanii ni kunoo laal hammaamni isaallee kana fakkaata egaa hammaamni isaallee kana fakkaata manni duraan galluu fi hammaa hedduu garaagarummaa qaba maashaallah kunoo duraan amma mana akkanaa kunoo laala daawwitii hoggaanii fi dhiqatan ittiif ilaalan saalaasaa bakka olii seenan kunoo kana fakkaata manni ulfinne tottolchaa qajoollo gaa rabbi zajaa keessanirraa haa kafalu galatuuma aadiin tiyya ijoolleen keenya taasii dhalatte egaa fittan fakkaatti meeqa tattaa dadhabdanii hoottaa mee hordoftootaaf maal dhaamtan? Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya kunoo beerri kiyya naqinatti argama. Ani jimaan qamoo jira isaan mana tolchaa jeetiin manni akka gartan sanii salamtaa jaangaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya qaqqaalii. Arra hunnoo dachee keenya arrantana qubatee erga halee meeshaa isaa hojii guurree isa qubachiisu jirra arrantana hunnoo waan hunda tasgabbeessine arrantana tolchineef. Bultii 15 guutuu mana namaa irratti meeshaa guuree rakkadhee mana kana barbaadee gaa mana fokkotatti hin galu jee mana kan sinirra wayyaa kan duraanirra wayyaa irra dhufee egaa takkanaati waa hundaanuu amma booda waan haaree qabadheen isinii dhufa
Sabboontu akka mataa lafa keessatti hin dubbatu. Dadhabdeeti hedduu erga kalee hojjechuu jirti beektee walumaanuu dadhabnee jirra. Salaam jiin. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa galatoomaa isiniin jira. Dachaa sararaan tana kunoo maashaallah qubatee jira. Mana bareedaa argannee akkasumatti walumaafuu nu gammadaa utillee gammannee jirra isiniin jenna. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa ni sodaatan fakkaata irree ganaa waan adda addaa qabadhee isinii dhufa. Hanga xumuraatti mana keenya daawwadhaa nu faana tura waan aadaa qabannee isinii dhufna. Baay baay isin jaalanna. Isin jaalannan galatooma. Saabota kan yeroo meeshaan wajjin guure ijoollee Arabaatii fi ijoollee Oromoo waliin qabamanii meeshaan wajjin guuran haa galatooma.